Shaggar aanaa Boosat keessatti hidhattoonnii fi jaleewwan bilxiginnaa loon uummataa 28 saamuun namoota nagaa sidhuu fi reebuu jabeessanii itti fufan. Jaalamansiis Kaayyoo waan qindeeffate qaba. Godina Baha Shaggar aanaa Boosat ganda Saaraaf Araddaa jedhamutti hidhattoonnii fi jaleewwan biltsiginnaa gaafa muddee 8 2025 uummata nagaa saamuu hidhuu fi reebuu jabeessanii itti fufanii jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Hidhattoonnii fi jaleewwan biltsiginnaa maqaa sakattaa woboo jedhuun bobba'an kaleessa ganama ganda Saaraaf Araddaa bakka addaa Dhoqachoo jedhamutti maanguddoo maqaan isaanii obbo Jifaaree Sanbatuu jaarsa siyaasarraa walabatee jireenya dhuunfaa isaa qonnaa fi loon horsiisuun jiraatu deeggaraa wobooti jechuun jaleewwan biltsiginnaa uummatatti diinoman magaalaa Adamaa irraa hidhattoota biltsiginnaa mana isaaniitti geessuun loon 28 konkolaataa Ayizuu lamaan jalaa fe'atanii akka deeman jiraattonni gandichaa ONM himanii ilma isaanii obbo Darrabaa Jifaaree qabuun magaalaa Bofaatti hidhaniiru. Ittuma fufuun ganduma kanatti namoota nagaa tottooqqii siyaasaa irraa walabataan barattootaa fi qonnaan bultoota hedduu kaan hidhanii kaan immoo reebichaan dararaa akka oolan maddeen gandichaa irraa arganne ni addeessa. Namoota guyyaa kaleessaa mana isaanii fi bakka hojiitti qabaman Tashoomaa Duulaa, Lataa Duulaa, Baalchaa Rattaa, Jimaa Rattaa, Gabriel Lammaa, Boosee Nagoo, Ambassaa Lammaa, Damoozee Raggaasaa, Barataa Kutaa 9, Gammadaa Daggafaa, Abdoo Jabeenii, Barataa Kutaa 7, Boosee Tolaa, Guddataa Asheetuu, Lammii Baqqalaa, Daggafaa Koorsaa, Baatii Asheetuu, Ulfajjii Ajaaree Banii Kanidhaan, Kurfaa Tolaa, tajaajila bishaanii gandichaa, Dachoo Fikree, umurii 50, Ejersaa Yaamii, Baatii Yaamii, Shawuu Ifaa Boosee, Masarat Tasammaa, Geetii Lammaa magaalaa Adaamaatti kan qabame, Mimmii Tasammaa Gaashee, Gannuu Badhaadhaa Rattaa, Gammee Badhaadhaa Rattaa kanneen jedhaman sababa tokko malee deeggartoota wobootittiin jechuun bulchiinsa magaalaa Warjii Baatuu magaalaa Bofaatti hidhanii dararaa akka jiran keessa beektonni ifoomsaniiru. Bifuma wal fakkaatuun ganduma kanatti maanguddoo maqaan isaanii obbo Rattaa Fikree jedhaman hidhattoonni kun qawween doorsisuun yoggaa isaan harka ol kaasan maaliif harka kee ol kaasteettiin jechuun reebanii harka isaanii akka cabsan jiraattonni eeraniiru. Kana malees jaarsolii biyya kan ta'an maqaan isaanii obbo Alamuu Milkii maqaa kee durii shaashoo irraa maaliif jijjiirteettiin jechuun maqaa hawaasni hundi ittiin waamu akka ta'e osoo beekanii reebichaan dararuun gara irraa bobbaate magaalaa Adaamaatti deebi'aniiru. Gochaamaa kanneen akka saamichaa, hidhaa fi reebamuu uummata nagaa irraan kanneen ga'aa jiran jaleewwan biltsiginnaa kanneen maqaan isaanii Asaffaa Baashaa fi Abdurroo jedhamaniin dararamaa akka jiran beekameera. Godina Baha Wallaggaa aanaa Kiiramuu keessatti shiftoonni faannoo murna bilxiginnaan hidhachiifaman uummata qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalkennaa sabaa dabalata qaba. Godina Baha Wallaggaa aanaa Kiiramuu gandoota baadiyyaa garaa keessatti gaafa muddee 8 2025 irraa eegaluun shiftoonni murna biltsiginnaan hidhachiifaman kanneen maqaa faannoo jedhuun of waaman dhukaasa meeshaalee gurguddaan deeggaramuun uummata Oromoo bakkicha irratti bananiin qabeenya uummataa saamanii mancaasuu uummatas qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni naannichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf yaada isaanii kennan jedhanitti yeroo garaatti murna maafiyaa piipin hidhachiifamanii deeggarsa meeshaalee waraanaa fi dhiyyeessii tokko argachuun daangaa Oromiyaa seenanii shiftoonni faannoo jedhaman kunneen lubbuu namoota hedduu galaafachaa turuu fi qabeenya hidhattoota kanneeniin manca'ee badees tilmaamaa akka hin qabne dubbatu. Tibbanas akkuma amala isaanii qe'ee keenyatti duuluudhaan qabeenya mancaasuun alatti uummata nagaadhaan biyya isaa irra jiraatu buqqisuudhaan rakkoo ulfaataaf saaxilamnee jirra. Lola irra deddeebine hidhattoota fiinxaalessaa faannoon nu mudachaa jiruun wal qabatee filannoo jireenyaa dhabnee jirra qaama itti iyyannu somaa hin qabnu jechuun jiraattonni dabaluun yaaddoo qaban himu. Uummata Oromoo irratti gara jabinaan duguuggaa sanyii raawwachiisaa kan jiru sirni bututaan biltsiginnaa kallattii maraan tooftaalee adda addaa fayyadamuun qe'ee fi qabeenya uummatichaa mancaasuun cinatti lubbuu qaqqaalii ilmaan Oromoos shireen kumaatamaan ajjeesisiisuun qe'ee warra guddaa gaddaan weeraruun isaa dhugaa ifa jiruudha. Godina Lixa Wallaggaa aanaalee garaa keessatti waraana Impaayera Itoophiyaatiin hidhaa fi dararaan uummata irra ga'aa jiraachuun ifoome. Jaaliraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi.
Lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel Jaarsoo fi Gullisoo keessatti muddee 10/2025 waraanni PP maqaalee dharaa dhugaa irraa fagoo ta'an uummatatti maxxansuun reebaa turuu fi gariin ammoo mana hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu jiraattonni aanaalee kanneen arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Jiraattonni arraanni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko akka jedhanitti afaan qawwee fayyadamuun murni uummata saamuu hidhuu fi dararuu aadeffate bilxiginnaan gara jabina daangaa darbe uummata irratti raawwachaa jiraachuu himuun tibba kana ammoo gocha safuu fi safeeffannaa saba guddaa cabsu daran jabeessuun ifatti diina Oromoo ta'uu isaanii mirkaneessanii jiru jedhu. Hojjetannee buluun ulfaachuun bobbaa fi galli keenya sodaa waraana jibba uummataa qaban kanneeniin rakkoo ta'ee jira. Namuu jiraachuuf mirgi namoomaa mulqamuun doorsisni hidhaa fi ajjeechaa suukanneessaan qaamota maqaa nageenyaan bobbaafamanii nagaa uummataa goolessan kanneeniin irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni dabaluun himanii jiru. Naatoon namummaa kanarraa godaane ergamtoonni impaara Itoophiyaa kaayyoo fi akeeka tokko malee dantaa dhuunfaa qofa guuttachuu irratti xiyyeeffatanii kan bobba'an uummata keessaa dhalatan irratti daba silaa seenaanis ta'u seeraan isaan gaafachiisuu malu gaaffii fi sodaa tokko malee dalagaa turuu fi jiraachuun isaanii kan beekamudha. Godina Arsii Bahaa aanaa Jajuu keessatti waraanni faashistiin PP daa'imman hedduminaan qabanii dirree waraanaatti fe'uun dhaga'ame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Jajuu magaalaa Laagaa Dureetti bakka addaa Achaamoo jedhamtu keessatti kaleessa jimaata muddee 12/2025 galgala milishoonnii fi waraanni PP waliin ta'uun daa'imman hedduu maatii isaanii jalaa qabanii waajjira poolisii aanichaatti hidhanii bulchuun lola isaan hin ilaallanneef fe'an. Galgala dheengaddaa kana daa'imman hedduminni isaanii konkolaataa Isuuzuu tokko ta'e galgala isaa irbaataa dura manneen maatii isaanii irra naanna'anii guuraa turuu jiraattonni magaalichaa himan. Daa'imman kunneen fedhii fi kaka'umsa isaanii malee humnaan qabamanii fe'amuu hordofee hanga yeroo odeessi kun qindaa'etti maatiin gaddaa fi boo'icha keessa jiraachuu kan himan jiraattonni osoo maatii isaaniin dabaree walitti bu'anii addaan dhorkamuu ibsu. Akkuma kanaan kaleessa muddee 13/2025 ganama barii sa'aatii 12 konkolaataatti guutamanii osoo maatii fi uummanni daa'imman isaanii faana watwaatanii gara magaalaa Arbooyyeetti fe'uu kan himan jiraattonni inumaayyuu sodaa konkolaataa irraa utaalanii nu harkaa ba'u sodaa jedhuun konkolaataa keessa gad teessanii afaan qawween irra dhaabbatanii eegaa turuu ibsaniiru. Milishoonni adda durummaan ilmaan hiyyeessaa kanneen raayyaa ittisa biyyaatti waliin ta'uun guursisaa turan muraasni Haakimoo Haaji Muusaa fi Faayisaa kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni himuun daa'imman kana irra hedduun isaanii bakka taphataa jiranii guuramuu fi wayita sanatti uffatuma gaarii illee ofirraa kan hin qabne ta'us dabalanii. Haleellaa mana maree ce'umsa kibbaa bulchiinsa Bahaa keessatti loltoonni Yaman 30 ol ajjeefamuu raayyaan ittisa biyyattii beeksise. Yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Waraanni Yaman sanbata darbe akka jedhetti jalqaba baatii kanaa haleellaa humnoota mana maree ce'umsa kibbaa bulchiinsa Hadraamot Bahaatti raawwataniin qondaaltonnii fi loltoonni ishee 32 ajjeefamuun 45 ammoo madaa'aniiru. Humnoonni mana maree ce'umsa kibbaa bakka waraanaa waadii Hadraamot keessatti haleellaa raawwataniin walitti bu'iinsi erga uumame booda miseensota naannoo waraana tokkoffaa keessatti miidhaan irra ga'e akka ta'e hojjettoonni waliigalaa ministeera ittisaa ibsa dhaabbata oduu mootummaa Saabaan geggeeffameen baaseen beeksise. Lolli kun muddee 2 ture. Walitti bu'iinsi kun kan uumame erga haleellaan kun iddoowwan naannoo waraanaa tokkoffaa ta'an irratti xiyyeeffatee booda yoo ta'u gamalachuutiin lubbuun namoota hedduu kan darbee fi miidhaanis irra ga'eera. Manni maree ce'umsa kibbaa guyyaa itti aanutti hojii isaa babal'isee dirree boba'aa hedduu to'achuu isaa dura teessuma humnoota gamtaa gosa Hadraamot waliin hidhata qabaniin qabaman haleelee dhiibbaa isaa guutummaa naannoo waadii yookaan lagaa fi gammoojjii Hadraamot irratti babal'ise. Waraanichi haleellaan kun sababa seera qabeessas ta'e seera qabeessa akka hin qabnee fi naannoo tasgabbaa ta'uu ibsee Hadraamot keessatti nageenya tasgabbii dhabsiisuuf kan kaayyeffate ta'uu ibsuun tarkaanfiin kun naannolee bilisa ta'an balaadhaaf saaxiluu fi adeemsa siyaasaa fi bu'uuraalee biyyaalessaa kan miidhu ta'uu akeekkachiise. Miseensonni waraana PP 3 mooraa waraanaa magaalaa Gimbii irraa waraana bilisummaa Oromoota harka kennatan gabaasa qindaa'eef jaalaqaafan fayyeera. Mooraan shiraa fi ammeenyaan guutamee mooraa waraana bilchiginnaa barcuma Abiy Ahimad akka jigsuuf lubbuu ilmaan hiyyeessaa hedduu dirqiin qabamaniin ijaaramuuf yaalamus adeemsa badii sirnichaatti waliigaluu kan dadhabuun ilmaan Oromoo dabalatee sabaa fi sablammootni biroon mooricha dhiisanii keessaa yaa'u itti fufaniiru. Haaluma kanaan kaleessa muddee 13/2025 loltoonni faashistii PP 3 mooraa waraana PP godina lixa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Gimbii keessa
geggeessaa jiru qawwee fi hidhannoo isaanii qabatanii mooraa PP ganuun waraana bilisummaa Oromoo harkaa kennatanii jiru. Miseensonni waraana PP duraanii kun sadarkaa hoogganaa humnaa yoo ta'an qawwee AK turkii 2 dachaatu tokko boombii 4 fi rasaasa 210 fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo biraa ga'anii jiru. Namoonni kunniin dhalootaan Oromoo fi gareen faashistii PP humnaan qe'ee isaaniirraa qabee mooraa galchuun lola isaan ilaallannetti akka bobbaase ibsuun daba sirnicha keessatti hirmaachuu jibbuu keessa ganuu murteessuu himu. Gareen faashistii yeroo ammaa Abiy Ahmed qofa aangoorra tursuuf waraana hedduu lubbuu dhabsiisaa jiraa kan jedhan namootni kun wal dhabdee sanyummaa dagaagee irratti ilmaanuma Oromooyyuu ati ilaalcha waraana bilisummaa Oromoo qabdaa jechuun hanga ajjechaa lubbuutti irratti fudhatu jedhan. Uummata keenya ajjeesaa nuunis ajjeesaa akkamiin sirna kanaaf qawwee baannaa kan jedhu irraa ka'uu qawween keenya diina Oromoo akka ajjeesuuf mooraa diinaa keessaa baasne gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti finnee jedhan. Dhumarrattis waraana faashistii PP duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru jala dhaabbanne uummata keenya loluutti dhiifama gaafachuun ilmaan Oromoo mooraa diinaa keessa jiraniinis yeroon keessaa baatanii gara waraana bilisummaa Oromootti akka makamtan jechuun dhaamsa dabarsaniiruuf. Lixa Shaggar Aanaa Qarsaa Maallimaatti waraanni Bilxiginnaa mana qonnaan bultoota 4 gubanii barbadeessan. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Shaggar Aanaa Qarsaa Maallimaa ganda Gooroo Gabrielii jedhamu keessatti gaafa muddee 13/2025 waraanni faashistiin PP mana qonnaan bultoota 4 qabeenya manaa waliin gubanii barbadeessuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessan. Haaluma kanaan jiraattota ganda Gooroo Gabrielii namoota maqaan isaanii Obbo Eeyyoo Haayiluu Girmaa Gurmoo Komaandoo Katamaa fi Obbo Jiidhaa jedhaman jalaa sababa tokko malee manaa fi qabeenya mana keessatti argamu cufa gubanii mancaasaniiru. Loltoonni faashistii PP kunneen maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu qabatanii kan bobbaafaman yoo ta'u dirqama isaanii irratti tarkaanfachuun qaama isaaniin lol dhiyeessanii hawaasa harka qullaa irratti cimina isaanii ilaallachaa oolaniiru. Akka jiraattonni himanitti namoonni kunneen qonnaan bultoota hojii dhuunfaa isaanii qofa irratti xiyyeeffatanii hojjechuun of jireessuuf dhamaan malee tuttuqaa qaama siyaasaa kamiyyuu irraa bilisa ta'uu kan himan jiraattonni waraanni sirna dhableessii barcuma murna bilisiginnaa qofa tiksuuf joortuu immoo loojistikii waraana bilisummaa Oromooti shakkii jedhuun manaa fi qabeenyi isaanii mancaasuu addeessaniiru. Murni bilisiginnaa miidiyaa isaa irratti ba'uun afaan damma dibatee gaarummaa ofii dhaadessuun maqaa bulchiinsa uummataa kan lallabu yoo ta'u faallaa isaa ammoo hidhattoota alseerummaa fi aadi maliin keessatti dagaage kanneen dantaa uummataa gatanii sirnicha qofa garaa ciibsan bobbaasuun rakkoowwan namoomaa raawwachiisaa jira. Godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Sibuu Siree keessatti hidhattoonni faannoo uummata nagaa irratti sabanuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaalkennaa Sabaa. Godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Sibuu Siree ganda walqixxummaa bilisummaa bakka addaa Caaffee fi Gooroo jedhamutti muddee 12/2025 garee hidhattoota faannoo jedhamaniin uummata Oromoo irratti dhukaasa bananii qeerraa buqqisuun saamicha ulfaataa horii manaa dabalatee geggeessaa jiraachuu fi miidhaan lubbuu namaa irra gahuu ibsaniiru. Hanga oduun kun qindaa'etti hawaasa gandichaa irratti miidhaan gama lubbuu fi saamichi qabeenya irratti raawwatamuu malee hangi miidhaa isaan irra gahe adda hin baane jechuun maddeen keenya bakkichaa ONM itti himaniiru. Gareen faannoo jechuun of waamu ergamaa fi abjuu Minilik lammaffaan Oromoo fi Oromiyaa irratti qabachaa ture deebisuuf wixxifatuu fi gargaarsa murna bilisiginnaan Oromiyaa keessatti ijaarame uummata Oromoo akka bineensaatti adamsuun ajjechaa jumlaa gudeeddii saamichaa fi qeerraa buqqisaa fi jiraachuu deddeebiin gaasaa turreerra. Godina Bahaa Harargee Aanaa Baabbillee keessatti qabeenya namoota dhuunfaa kan waraana bilisummaa Oromooti jechuun hawaasa saamuu fi dararaa jiraachuun ifoome. Jaalamasiis kaayyoo dabalata qaba. Baha Oromiyaa godina Bahaa Harargee Aanaa Baabbillee bulchiinsa magaalaa Baabbillee ganda Sheek Abdii bakka jedhamutti ergamtoonni PP daldala seeraan alaa jechuun muddee 9/2025 qabeenya uummata Oromoo seeraan alaa fi maqaa qabeenya guboota jedhuun qorqorroo fi feerroo dabalatee mana kuusaa nama dhuunfaa keessaa saamuu jiraattonni onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Qorqorroo fi feerroon kunis tilmaamaan qarshii miliyoona 6 fi 200,059
2,200 tilmaamamu gumuruka federaalaa damee Dirree Dawwaatti geeffachuun dhaga'amee jira. Kaabinoonni magaalichaa kunneen hawaasa saamanii of ijaaraa kan jiran ta'uun itti gaafatamaan kutaa ittisa yakkaa jechuun owwaamuu fi waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Baabillee gargaara inspektara Gammachuu Abdullah saamicha kanarratti kan hirmaate ta'uunis ifoomeera. Uummanni Oromoo daldalaa konkolaachiftoota, barsiisonnii fi baratoonni akkasumas ogeessota fayyaa dabalatee sirna abbaa irree Abiy Ahmediin dararamaa jiraachuun Haleellaa diroonii RSF giddu galeessa Sudaan keessatti raawwate yoo xiqqaate namoota 3 ajjeesuun namoota hedduu madeesse. Dabalatasaaf jaalsabaaf hawaa gaarii. Naannoo Tarsiimoo bal'aa Kordofaan kan bu'aa waraanaa murteessuu danda'u keessatti lola cimaan waan jiruuf humni deeggarsa saffisaa yookaan RSF haleellaa dirooniitiin magaalaa giddu galeessa Sudaan irratti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 3 du'anii 9 immoo madaa'aniiru. Haleellaan kun kaleessa waaree booda naannoo buufata poolisii Taayibaa El Obeid jedhamutti addabaabaayii rukute jechuun maddeen waraanaa Aljeeziraaf himan. Namoota madaa'an keessaa hedduun isaanii haala yaaddessaa keessa akka jiran himanii jiru. Haleellaan kun RSF haleellaa isaa Daarfur irraa gara naannoo Kordofaanitti jijjiiruun humni qilleensaa babal'achaa dhufuun isaa kan hubachiisu yoo ta'u, kunis bu'uuraalee boba'aa murteessoo ta'an kanneen Sudaanii fi ollaa Sudaan kibbaaf galii argamsiisan keessatti argamudha. Maddeen waraanaa akka gabaasanitti raayyaan ittisa biyyaa Sudaan yookaan SAF kanaan dura qubannaa RSF magaalaa Adaaraa Kordofaan kibbaa keessatti argaman rukutanii kan turan yoo ta'u, humnoonni RSF ammoo kaabaan magaalaa Rawaabaa irratti dhukaasa banuun lubbuu namoota nagaa irratti miidhaa geessiseera. Dirooniin RSF kibba bahaa Sudaan kutaa White Nile magaalaa Kosti keessattis iddoowwan waraanaa irratti xiyyeeffachuun konkolaataa waraanaa barbadeessuun hojjettoota isaa madeessuu maddeen kun dabalaniiru. Taaleen biyyaa Kordofaan 3 torbanneen darban keessa walitti bu'iinsi cimaan keessatti kan mul'ate yoo ta'u, kanneen 10,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii akka baqatan taasisee jira. Sagantaan nyaataa addunyaa dhaabbata mootummoota toomanii sababa hanqina maallaqaa murteessaa ta'een hawaasa beelli mudateef baatii amajjii irraa eegalee hanga 70% hir'isuuf akka dirqamu akeekkachiiseera jechuun Aljeeziraan gabaaseera.